kabajamoo daawwattoota naaftuu marti keessanuu anaa dhufu sinin jecha har'ammoo seenaa dinqisiisaadhaan walitti deebineerra hanga dhumaatti turtii keessan na wajjin hatu sinin jecha haadha ijoollee 5 qabdu haadha ijoollee 5 ajjeestee seenaa ishee gabaabumatti sinitti qabadhee dhufeera jechuudha. Turtii keessan hanga dhumaatti na wajjin hatu sinin jecha chaanaalii kanaaf warri haaraa ta'an hundi keessanuu chaanaalii kana subscribe gochuun like gochuun viidiyoo kana jammaraan sinin jedha. Turtii keessan hanga dhumaatti na wajjin haa ta'u hayyee gara viidiyoo sanaatti galumaan gaafa hin ce'u. Genevieve Lermit nama jedhamtu fulbaan 28,2007 mana maatii isaanii magaalaa Nivelles keessatti ijoollee ishee 5 nama ajjeestee ta'uu isheedha kan isheen beekamtu jechuudha. Ijoollee 5 qabdi, ijoollee 5 nama ajjeestee ta'uu isheedhaan kan isheen beekamtu. Seerri Belgium namoonni gidurraa qaama yookiin sammuu obsaan hin danda'amne fayyuu hin dandeenye akka rakkatan du'aan ajjeesu akka filatan kan inni hayyamee jiru jechuudha biyya sana keessatti. Akkasuma umuriin ijoolleen ishee keessa jiranii gabaabumatti yoon siniif ibsuuf yaale akkasuma umuriin ijoollee ishee umurii waggaa 3 hanga waggaa 14 gidduu keessa kan jiran jechuudha. Umuriin ijoollee isheeti kan ijoolleen ishee warri du'an jechuudha. Kanumaan ijoollee durbaa 4 fi ilma tokko kan qabdudha kan isheen turte jechuudha. Sanumaan rakkoon ishee wallaalamus dhibee rakkina sammuu qabdi jechuudha kan ka'ame jechuudha. Ajjechaa ijoollee ishee irratti raawwatte yaalii of ajjeesuu ofirrattidha kan isheen gaggeessee turte jechuudha. Erga ijoollee 5 ajjeeste sanaan booddee yaalii of ajjeesus ofirratti gaggeessitedha kan isheen turte. Sababiin ajjechaa isheen ijoollee ishee irratti raawwatte gadi fageenyaan baramuu dadhabus ajjechaa isheen ijoollee ishee irratti raawwatte yookiin akkaataa isheen ijoollee ishee 5 ajjeeste jechuudha. Ijoollee waggaa 3 hanga waggaa 14 gidduu jiran yookiin kan isaan ta'anii kana qoonqoo isaanii cilee mana nyaataatiin ciccirteedha kan isheen ajjeeste jechuudha kan seenaan kaa'u jechuudha. Kunis ajjechaa sukkanneessaa ta'uudha kan inni kan beekame yookiin kan seenaarratti barreeffamee galmaa'ee taa'e jechuudha. Raawwii ajjechaa kana booda of waraanuun yaalii of ajjeesuu erga gaggeessite hin milkaa'in kan isheen hafte jechuudha. Sanumaan Lermit 56/2008 hidhaa umurii guutuudha kan itti faradame yookiin kan itti murtaa'ee argamu jechuudha. Ajjechaa waggaa 16 booda du'aan kan isheen lafa kanarraatti boqotte yookiin du'aan kan isheen lafa kanarraatti duute jechuudha kan itti murtaa'e jechuudha. Kabajamoo daawwattoota tokko seenaa irraa siniif qabadhee dhiyaadhe seenaa ajjechaa sukkanneessaa kana gabaabumatti yoon siniif ibsee har'aaf kanuma fakkaata. Seenaa biraan deemnee amma wal garuutti nagaa naaf turaa siniin jecha chaanaalii kana warri subscribe godhaa share gochuun like gochuun dagatinaan siniin jedha. Hayyee seenaa biraan amma wal garuutti nagaa naaf turaa siniin jedha. Hayyee nagaatti naaf turaa.